Akkam jirtu nagayaa fayyaa keessanii? Ani nagaa koodha. Rabbiif haa galatu. Barannoo isa sadaffaarra geenyeerra. Lesson 3 Institutionalizing Democracy. Dimokiraasii dhaabbata gochuu jechuudha. Isaa territoriyaaliin as gubbaa irratti isinii kennamu afaan saba bal'aa, afaan saba guddaatiin, afaan Oromootiin isinii kennamu lesson 3 irra ga'ee jira. Dimokiraasii dhaabbata gochuu jechuun maal jechuudha? Definition of democracy institution. Hiika dimokiraasii, hiika dhaabbata dimokiraasii jechuudha. Democratic institution yeroo jennu maal jechuu agarsiisa? Democratic institution are important to develop and protect democracy. Dimokiraasii guddisuu fi develop godhuu fi protect tiksuuf dhaabbileen dimokiraasii barbaachisaadha jechuudha. Maal jechuun dhaabbilee dimokiraasii jechuun? Dimokiraasii guddisuu fi tiksuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Protect jechuun eeguu yookaan tiksuu jechuudha. This institution, dhaabbanni kun must serve the entire population of a country with equality under the law. Egaa kana jechuun dhaabbileen kunneen seera jalatti under the law, seera jalatti walqixxummaa ummata yookiin equality ummata biyya tokko guutuu tajaajiluu qabu jechuudha. Osoo hin loogne tajaajila jechuudha. Entire population jechuudha. Entire jechi jedhu entire population of a country jechi jedhu ummata bal'aa yookiin ummata guutuu jechuudha. Autocratic and oligarchic government might have rule of law. Mootummoonni abbaa irree kan autocratic jennu mootummoota abbaa irree jechuudha. Oligarchikii fi mootummoonni oligarchikii olaantummaa seeraa qabaachuu danda'u. Might jechuun shakkiidha. Qabaachuu danda'u jechuudha biraatiin. Rule of law olaantummaa seeraa garuu do not qualified for democracy. Dimokiraasiidhaaf gahaa dimokiraasii qaban hin jennuun. Maaliif jennaan? Because sababni isaatis they fail to fully ensure equality under the law. Olaantummaa seeraa jalatti under the law jechuun seera ergate, under jechuun jala, olaantummaa seeraa jalatti yookiin seera jalatti walqixxummaa fully ensure yookiin kan guutumaan guututti hin mirkaneessin waan ta'e waan dadhabaniif, guutuun guututti mirkaneessuu waan dadhabaniif walqixxummaa seeraa dimokiraasii ulaagaa hin guutan jechuudha. Qualified for democracy jechuudha. If democratic institutions are strong, dhaabbileen dimokiraasii kun yooniif ciman they are respected and it becomes difficult to manipulate them. Yooniif dhaabbileen dimokiraatikii kun jabaa ta'e, yooniif kabajame, it becomes maalitti dhufe jechuudha? Rakkisaa ta'a jechuudha. Maal godhuudhaaf? Isa irratti dhiibbaa fiduun yookiin manipulate godhuun, isa kana jallisuun yookiin miidhuun rakkisaadha jechuudha. Difficult. It enables honest to survive. Kana jechuun namoonni amanamoo ta'an, honesty warreen ta'an akka jiraatan isaan taasisa. Survive akka ta'an akka jiraatan isaan taasisa jechuudha. Namoonni amanamoon
kanarraa kaanee democratic institution and their function. Dhaabbilee dimokiraasiitii fi hojii isaanii yookiin fankishinii isaanii their function, dalagaa isaanii jechuudha. Function jechuun hojiidha. Democratic institution are institutions that facilitate and promote the operation of democracy. Dhaabbileen dimokiraasii dhaabbilee yookiin institutionii dhaabbilee jechuun operation jechuun hojii jechuu gara biraatiin hojiiwwan dimokiraasii haala mijeessan kan maal godhan kan haala mijeessanii fi guddisanidha jechuudha. Maal godhan facilitate jechuun haala mijeessuu fi kan guddisanidha jechuudha. They are those institutions that make democracy to work. Dhaabbileen dimokiraasiin akka hojjetan taasisa jechuudha. Dhaabbileen dimokiraasii jiraachuun namoonnummaan hundinuu dimokiraasiidhaan akka hojjetan isa taasisa. Some of the democratic institutions including dependent national electoral commission. Yeroo jennu qaamolee yookiin immoo eenyufaadha yookiin dhaabbileen dimokiraataa warreen jennuun kun eenyufaadha yookiin keessaa sam muraasa isaanii yoo ilaalle democratic institutionii eenyufaa keessatti include godha qabata. Dependent national electoral commission komishinii filannoo biyyoolessaa walabaa jechuu kana beekinsaa. Komishinii electoral jechuun filannoodha biyyoolessaa kan bilisaa ta'e jechuu walabaa. Kana jechuun isa kana political party dha inni kana. Political party yookiin dhaabbilee siyaasaa yookiin paartiilee siyaasaatii fi pressure groupii fa'aadha jira jechuudha. Yookiin garee dhiibbaa uumtu. Isaan kan hunda tokko tokkoon laalla. Democratic institution yookiin dhaabbileen dimokiraataa warreen jennuun kun isaan sadii jira. Isaan sadeen keessaa inni duraatii fi inni jalqabaa Independent National Electoral Commission jedhaniin yookiin INEC yookiin gabaajiidha yeroo qabatu chankii gootee INECdha jechuudha. Independent National Electoral Commission jechuun komishinii filannoo biyyaalessaa walabaa jechuudha biraati. Maal jechuudha inni kun jechuun Independent National Electoral Commission is cooperative body charged with responsibility of organizing. Isa kana jechuun INEC warreen jennuun kun INECin isa kana ilaalu gabaa jedha yeroo godhu INECin kun cooperative body yookiin body jechuun maali qaama dhaabbataati. Qaama maaliiti organizationii qaama dhaabbata itti gaafatamummaa qabu. Maalitti itti gaafatama filannoo yookiin electionii kana organizing godhuu qindeessuu conducting gaggeessuu fi supervisor ni beektan yookiin to'achuu qindeessuu fi to'achuu ejjimoo eega to'ateen booda eessa geessa intuu gara maalii geessa electoral office in the country waajjiraalee filannoo biyyattii jiranitti geessuudhaan itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf ni filata paartii filannoo ta'uun dhaabbilee dimokiraasii keessaa bakka namni itti waa filatu hoggaa namni mootummaa tokko filatu inni eega filateen booda qaamni kun maal godha jechuudha. Uummata bakka bu'ee ni qindeessa filannoo kana conducting godha yookiin ni gaggeessa ni to'ata achi booda eega to'ateen booda gara waajjiraalee filannoo biyyattiitti itti gaafatamummaadhaan jechuun geessa jechuudha gabaabumatti. The Independent National Commission serves the following function. Komishiniin filannoo biyyaalessaa
naashinaalii taate jechuudha. Walabaa kun dalagaa armaan gadii kana performii godha yookiin ni hojjeta. Dalagaa armaan gadii kana hojjeta. Tokkoffaa conduct election. Conduct electionii gaggeessa. Dalagaan isaa maali yoo isin jedhu kanneen armaan gadii kana. Wanni inni dalagu maali? Yookiin INEC jennee yaamna yookiin Independent National Electoral Commission kun hojiin isaa maali? Filannoo ni gaggeessa. Conducts election tokkoffaan filannoo ni gaggeessa. Lammaffaan conduct referendum and plebiscite. Plebiscite jechuun karaa biraatiin filannoo jechuun karaa biraatiin. Election fi plebiscite tokko filannoo jechuudha. Referendumii fi filannoo uummataa ni gaggeessa. Inni kun registers voters. Filattoota ni galmeessa. Register godhe jechuudha. Maali voteriin filattoota? Delimited constituency division of the country into the constituency. Naannolee filannoon itti gaggeeffamtu san delimited godhe jechuudha yookiin ni daangeessa. Asitti filatama jee ni daangeessa. Delimited jechuun ni daangeessa jechuudha. Limit godhe jechuudha. Maarree constituency jechuun bakka filannoon itti gaggeeffamu san. Division of the country into the constituency. Biyya naannoo bakka kana jechuun biyya jechuun biyyattii takka asitti iddoon sun iddoo filannooti jedhee daangeessa jechuudha. Hojiin inni shanaffaan register political party. Political party sana yookiin paartiilee siyaasaatis ni galmeessa. Monitor jechuun maal jechuudha? Monitara ni beektan yookiin hordofaa jechuudha. Monitor ni hordofa jechuudha. Organization and operation of political parties. Dhaabbilee dhaabbatoota jiranii fi operation jechuun hojii jechuudha. Operation of political party yookiin hojiiwwan paartiilee siyaasaa kana ni hordofa jechuudha. Halkanii guyyaa ni hordofa campaigning yookiin ni duula jechuudha. Itti duuleeti hordofa. Inni shanaffaan provide electoral officers and the material. Officers jechuun qondaaltota mootummaa jechuudha. Qondaaltota filannoodha meeshaalee ni kennaaf jechuudha. Material jechuun meeshaa, provide jechuun kennuu jechuudha. Qondaaltota filannootiif meeshaalee ni kenna. Fixed date of election. Guyyaa filannoon ni murteessa. Provide security at the polling station. Amma jechi polling jedhu honiif jechi plebiscite yookiin jechi polling jedhu jechi voters yoo wal fakkaata. Maaliif jechuun isaan lachuutu filattoota jechuudha. Amma station jechuun buufata makiinaa yookiin mannaaraa jechuudha. Station jechuun buufata filannoodha. Security isaanii yookiin buufata filannoo sanarratti nageenya ni kenna jechuudha. Security jechuun nageenya, provide jechuun ni kenna jechuudha. Ni kana. Conducting the electorate. Conducts the electorate. Filattoota ni barsiisa jechuudha. Filattoota maal godhee barsiisa? Ni barsiisa. Hojiiwwan Independent National Electoral Commission qaama dhaabbilee dimokiraatawaa keessaa isa tokko ta'ee hojiin isaatis kanneen armaan gadii kana jechuudha. Haala kanaan qabatan. Democratic institutionii keessaa inni lammaffaa akka lammaffaatti ilaalamu dhaabbilee san keessaa political party yookiin paartiilee siyaasaa yookiin dhaabbilee siyaasaati. What is political party? Political party jechuun maal jechuudha? You learned previous video dabra keessatti waa'ee political party ilaaltee sirriitti. Political party are organized group of individuals who share some political ideologies, beliefs, interest and who seek to win election and control the power and the machinery of the government. Paartiilee siyaasaa jechuun garee uummataati yookiin garee namootaati. Individual group of individual garee namoota dhuunfaatiin maal ta'anii organized gurmaa'aniiti. Akkasumas gurmaa'insa isaanii kun gurmaa'anii fi ilaalchi isaanii, amantaan isaanii, interestiin isaanii, fedhiin isaanii jechuun wal fakkaataa ta'ee wal fakkaataa qabanii fi
isaan maal barbaadan? Seek to win election, filannoo mo'uu fi aangoo mootummaa yookiin control the state power, aangoo biyyattii yookiin aangoo mootummaa to'achuu barbaadan. Machinery of the government akkasumas maashinarii mootummaallee to'achuu warreen barbaadanidha jechuudha. Eenyu isaan? Political party warreen jennu. Political party perform the following function. Political party warreen jennuun kun wantoota armaan gadii kana kan hojjetanidha jechuudha. Tokkoffaan service as forum of national unity and mutual understanding. Forum jechuun waltajjii jechuudha. Waltajjii maali? Waltajjii tokkummaa sabaa. National unity jechuun tokkummaa ta'u, national jechuun saba. Waltajjii tokkummaa sabaatii fi wal hubannaa ta'ee tajaajila jechuudha. Maarreen paartiileen siyaasaa akka maalitti tajaajila? Akka national unity fi mutual understanding tajaajila. This is possible. Kun kan ta'uu danda'u jechuudha. Kunis kan danda'amu it brings together people from different ethnic and religion group. Namoota qomoo biraa yookiin saba garaagaraatii fi amantaalee guruppii jechuun gareelee amantaalee biraa together walitti fiduuf yookiin namoota sabaa fi amantaa adda addaa ta'an irratti walitti fidanii waan kana haasa'uudha jechuudha tajaajila. Lammaffaan educate members and general public. Miseensummaa fi uummata bal'aa barsiisuu. General public jechuun waliigalaa yoo ta'u, public jechuun uummata waliigalaa irra jechuudha uummata bal'aa jechuudha. Miseensota isaaniitii fi uummata bal'aa barsiisa jechuudha political party warreen jennuun. Inni sadaffaan service as machinery for recruitment and recruitment and appointment. Recruitment yeroo jennu recruitment and appointment qaxarri yookiin bakka bu'aa namni filatu jechuudha. Bakka bu'aa san akka maashinaatti tajaajilu isaan. Service as link between people and government. Uummataa fi mootummaa gidduutti liinkii ta'ee tajaajila jechuudha yookiin walitti hidhaminsa ta'ee tajaajila. Ensure political stability in the government. Mootummaa keessatti tasgabbii siyaasaa. Stability jechuun tasgabbaa'uu jechuudha. Mootummaa keessatti tasgabbii siyaasaa mirkaneessa. Allow for harmonization. Harmonization jechuun karaa biraatiin wal simsiisuu jechuudha. Sectional and diversified interest. Fedhii jechuu beektaa interestiin ta'u yookiin dantaa kutaa tokkootii fi yookiin dantaalee adda addaa jiran harmonizing godha jechuudha. Wal madaalchisuu san ni hayyama. Provide social amendment and infrastructure. Infrastructure jechuun bu'uuraalee misoomaa jechuudha. Amenities jechuun mijaa'ina hawaasatii fi infrastructure yookiin bu'uuraalee misoomaa ni kenna. Helps to sensitize electorate on crucial national issue, government politics and programs. Ensure that party in power is accountability to electorate through constructive criticism jechuudha. Bifa kanaan qabattan inni sadaffaan fi inni dhumaa pressure party jedhamti jechuudha. Pressure party paartii dhiibbaa uumtu jechuudha yookiin pressure group jechuun gareelee dhiibbaa mootummaa irratti uumtu. Pressure group is an organized body of people. Garuu isaan maal barbaadan? Isaan kun maal?
maali jaamtee gaafatte organized body qaama ummata kan gurmaa'e jechuudha. Organized ta'e gurmaa'insa isaan gurmaa'insa maali? Gurmaa'insa ummataati. Gurmaa'anii maal hojjetan ni beektaa? Imaammata mootummaa yookiin poolisii jechuun imaammata gabarnamantii imaammata mootummaa irratti dhiibbaa uumuu fi influence godhuu barbaadan dhiibbaa uumuu barbaadan jechuudha malee and to promote the interest of their members fedhii miseensota isaanii yookiin interest jechuun fedhii yookiin dantaa miseensota isaanii san members jechuun miseensota isaanii promote godhuu guddisuu barbaadan jechuudha isaan maal barbaadan imaammata yookiin mootummaan imaammata tokko baafatee poolisii takkaan deema waan ta'eef isa sanarratti dhiibbaa uumuu. Pressure group is called interest group. Interest group warreen reefuu paartii duraa keessatti ilaalla keessatti pressure group jechuun yeroo takka ammaas interest group jennee yaamuu dandeenya. Cold godhuu dandeenya akkas jennee yaamuu dandeenya yeroo takka. Pressure group warreen jennuun yookiin pressure groupiin maal hojjeta? Maali hojiin isaanii? Gaafii jettuuf pressure groupiin dalagaa armaan gadii kana ni hojjeta. Tokkoffaa irratti officers useful piece of a device and a suggestion. Piece of a device gorsa jechuun device jechuun gorsa ni kenna akkasumas yaada faayidaa qabu useful jechuun faayidaa jechuudha yaada faayidaa qaban ni dhiyeessa jechuudha. Kanaaf offer godha ni dhiyeessa maal dhiyeessan isaan gorsaa fi yaada faayidaa qaban dhiyeessa. Helps to promote economic stability. Tasgabbii dinagdee guddisuuf ni gargaara. Helps and promote certain general welfare. Service to the public. Welfare jechuun maal jechuudha? Welfare jechuun wal gargaarsa jechuudha biraati. Tajaajila wal gargaarsa waliigalaa murtaa'e guddisuu fi murtaa'e ummataaf ni kenna. Akkasumas ni beeksisa jechuudha. Educate members and the public on national issues. Dhimmoota biyyattii irratti yookiin dhimma biyyoolessaa fi fundamental human right yookiin mirga dhala namaa bu'uura irratti miseensaa fi member jechuun miseensaa fi public jechuun ummata mire miseensaa fi ummata ni barsiisa jechuudha. Acts as link between people and the government. Gochaalee isaa kanaan ummataa fi mootummaa gidduutti akka linkitti tajaajila yookiin akka walitti hidhaminsaatti act watchdog over public. Act inni jaafaan acts as watchdog over public policy. Imaammata mootummaa yookiin poolisii publikii imaammata mootummaa tokko jechuun watchdog jechuun saree maal hojiin isii waa eeguudha akka eegdutti watchdogii akka eegdutti ni hojjeta jechuudha. Support candidate and political parties to win election. Hojiin pressure group qaadhimamtootaa fi dhaabbilee siyaasaa yookiin paartiilee siyaasaa akka isaan mo'aniif filannoo akka injifataniif ni gargaara. Acts as manpower bank. Baankii humna namaa ta'ee mootummaan jechuun expertise jechuun nama barate jechuudha. Expertise nama barate yookiin ogeessa irraa fuudhee kan diraawwan mootummaa keessatti tajaajila danda'uu ta'eetti hojjeta jechuudha. Nama barate irraa muuxannoo fudhateeti akkasitti ni tajaajila. Eenyuun pressure group warreen jennuun. Leessanii kana xumuruudhaan duratti haala isin itti yaadachuu dandeessan tokkoon afaan isin kaaya. Institutional wanni amma ilaalle institutionalizing democracy jennee ilaalle yookiin dhaabbilee dimokiraasii
dhaabbileen dimokiraasii kun eenyuuf eenyu yoo tarreessisiin jee isaanis maal jettee qabatta karaa biraatti karaa salphatti PIP jettee qabatta PIP or VIP ni beektaa VIP jechuun wanta namatti toluun PIP jettee qabatta karaa gabaabatti. Piin san maal bakka bu'a isaan kana tarreessina isaan kana waan tarreessinu piin eenyu bakka bu'a dhaabbilee mootummaa kana keessa piin eenyu bakka bu'a PIP jenna. PIP jechuun laal PIP akkanaa mure piin kun eenyu bakka bu'a yoo laalte kanumatti pressure groupii bakka bu'a laalee kanumatti amma piin eenyu bakka bu'a piin jalqabaa kun piin duraa kun isa kana bakka bu'a laal yookiin PIP jennee mure isa kana bakka bu'a pressure groupii kana bakka bu'a. Ayin san maal bakka bu'a isa aarra jiru kana yookiin institutionalizing kunoo ilaa asii bakka bu'a komishinii bakka jiru kanatti ilaa asii bakka bu'a. Piin boodaatiin immoo political party bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu PIP jettee qabatta. Listi godhee osin jee institutional dimokiraasii yookiin isa osin jee PIP dha. Piin dura political party bakka bu'a. Ayin san immoo independent national electoral commission bakka bu'a. Inni sadaffaa political pressure group bakka bu'a jechuudha. Lesson 4 yeroo dhufnu barannoo inni afuraffaan arraas keessatti ilaallu role of democracy for social transformation. Jijjiirama hawaasummaaf gaheen dimokiraasiin qabu maal fa'aadha? Maali gahee ni qaba inni yoo yaada jiru laal. Gahee dimokiraasiin transformation jechuun jijjiirama jechuudha. Jijjiirama keessatti jijjiirama hawaasummaa keessatti gahee dimokiraasiin qabu laallaas keessatti. Social transformation is process by which individual alters the socially ascribed social status of his or her parents into social achieved status for him or herself status transformation jechuudha. Kana jechuun jijjiiramni hawaasaa adeemsa process jechuudha. Adeemsa maaliiti? Adeemsa namni dhuunfaa tokko individualii ta'e tokko yookiin namni dhuunfaa tokko altered socially sadarkaa hawaasummaatti yookiin social status jechuun sadarkaa hawaasummaatti warra isaa yookiin warra isii parents jechuun maatiidhaan mire warra isa hiisiin kun dhalaaf bakka bu'a hiisiin dhiiraaf heeriin dhalaaf warra isaa yookiin warra isii intuu gara maalitti itti kenname gara sadarkaa hawaasummaa ofii isaatti gurmaa'ina ga'etti jijjiirudha jechuudha. Jijjiirama sadarkaa isaan status of transformation. Another definition refers to large scale social changes as in cultural reform. Kana jechuun hiika biraatiin yookiin another definition biraatiin yeroo ibsinu jijjiiramni hawaasummaa bal'aa akka haaromsa aadaatti. Large scale jechuun social change jijjiirama hawaasa bal'aa akka aadaa haareessuu yookiin haaromsa aadaa cultural reform or transformation yookiin jijjiiramaatti ilaaluudha yookaan social transformation jennaan jijjiirama hawaasaa. Inni jalqabaa kun the first one applies inni jalqabaa kan inni godhu to an individual nama dhuunfaa kan ilaallatu yoo ta'u inni jalqabaa nama dhuunfaatiin jijjiiramaatiis yookiin isaa akkasuma garuu while inni lammaffaa kun immoo kan asitti ilaallee other definition jennee applies the social system
Inni lammaffaa immoo sirna hawaasummaa ilaallata jechuudha. Sirna hawaasummaa. Social transformation is also recircuiting of all aspects of life. Jijjiiramni hawaasaa jireenya hundarraa restructuring jechuun irra deebinee caaseessuudha yookiin gurmeessuudha barbaada. Maaliif jennaan jijjiirama hawaasaa jechuun from cultural to social relation maalirraa godhuudha jechuudha. Aadaa irraa kaasee from culture jechuun aadaa irraa kaasee hamma hariiroo hawaasaatti, from politics to economy, siyaasa irraa kaasee hanga dinagdeetti, from the way we think to the way we live, akkaataa itti yaadnu irraa kaasee hanga akkaataa jireenya keenyaatti jechuudha. Maal jechuun we think jechuun yaaduudhaan mire nuti hangatti yaadnu irraa kaasee akkaataa hamma jireenya keenyaatti. Through time yeroo keessa jechuudha social have transformed from small association of individual tied. So hawaasni tokko transformed from small association yookiin dhaabbilee xiqqaa tokkorraa kaasee dhaabbilee namoota dhuunfaa tokkorraa kaasee tied jechuun walitti hidhamu maaltu waa walitti hidha by hidhamu jechuudha. Tied jechuun together by instinct, walitti hidhamu namoota dhuunfaa waldaalee xixiqqoo small association jechuun waldaalee xixiqqoo namoota dhuunfaatiin uumaman fedhii needs jechuun waan isaan fedhan fear sodaa walitti hidhamuun irraa gara tied together by circumstance jechuun hawaasa xiqqaa haala yookiin circumstance jechuun haala jechuudha. Kinship jechuun firummaa jechuudha. Tradition aadaa fi amantaa religious jechuun amantaadha. Achirraa kaasee hamma nation tied together hamma maalitti gaa saboota seenaatti, hamma saboota seenaa by history, hamma saboota politics siyaasa ideology ilaalcha aadaa and seeratti deema jechuudha. Politiksiitti siyaasa ilaalcha aadaa fi seeraan walitti hidhametti jijjiiramu jechuudha. Jijjiiramna waan. But garuu most of human history the pace of change was very slow. No transformation in life condition could be felt for several generation jechuudha. Therefore kanarraa ka'uun democracy can play a significant role of social transformation, but process of transformation may be manifested in the following way. Kanarraa ka'uudhaan demokiraasiin jijjiirama hawaasummaa keessatti yookiin social transformation warreen jennu kana keessatti gahee guddaa taphachuu danda'a. Garuu but process of transformation may be manifested in the following way. Jijjiiramni karaalee armaan gadiitiin yookiin adeemsi jijjiiramaa wayii karaalee armaan gadiitiin mul'achuu danda'a. Isaanis tokko tokkoon ilaalla.